keenya baay'een ukkaanfamanii kan jiraniin dhiibbaa maatiin irratti godhu. Maatiin maal si jedha? Barnoota kee irratti jabaadhu, wanta akkanaa barnoota irraa si guuta, wanta akkanaa akka hin baranne si godha, akka hin qayyabanne si godha, dhiibbaa bushii. Ani jechuudha keessattuu ijoolleen mana barnoota elementarii waliin baranne kan as jala dhaggeeffachaa jirtu na beektu jabeessanii jechuudha. Elementarii wayitan baradhu miidiyaa kanan jaaladha. Miidiyaa sanarratti diraamaa walaloo akkuma sana oduun dubbisa beekte. Achirratti jechuudha keessattuu gaafa waxabachii 30 jechuudha beektu hundumti keessanumatti barnootaa yeroo cufamu jechuudha. Guyyaa sana sagantaa adda addaa qophaa'a mana barnootaatti jechuudha. Guyyaa akkasii sana maal goona? Walalootu dhiyaata, akkuma sana diraamaatu dhiyaata. Diraamaa kanarratti yeroo sana hariidha akka ammaa kana hin qabnu chookii kana dandee fudhannee asitti jechuudha. Jaarsa fakkaachuudhaaf yoo akkama kaarakteriin sun akkama guddummaatti nama hojjechiisa yoo ta'e jedhe jechuudha. Waa hedduu gochaa jechuudha akkasitti hojjetamaa ture jedhe. Achi booda garuu baay'ee tokko biraazariin kun adeekame jechuudha hanga keenya. Waan kanarraa dhiisi barnoota keerraa si baasa. Amma yeroo kanarratti qayyabachuudha kan qabdu barachuudha kan qabdu dhiibbaa jechuudha beektee gara maatiitiif. Kana ka osoo maatiin kan kee dandeettii ati qabdu kana ilaalanii gama aartii kanarratti akka baatuuf osoo si gargaaruu baatanii akka maatii kaanii jechuudha kuni barnoota keerraa si kutan. Hin danda'ama lamaan wal faana deemsuun baay'isa wayii saganti gootee aartii keetiifis yeroo kennite barnoota keetiifis yeroo kennite yoo jette hundi isaatu hin danda'ama. As jalatti koomantii jalatti namoota baay'eetu akkas jaallatan akkas dinqisiifatan ibsaa jiru seenetti asumarratti jiru dinqisiifattoota baay'ee qabda. Ati nu miidiyaa qofarratti feemasiidha siseyaa jira lafarrattis feemasiidha. Ini naafna yeroo hunda kan nuti dhagahamu kinaaffaan nutti dhagahama beekte. Kinaaf miibbaan nagaraani nutti dhagahama baay'ee tokko jechuudha. Amma fakkeenyaaf obsaan nuti kun hin dubbatu malee attamitti seenee anaan ijoollee taatee kaatee attamitti anaa ol feemasii taate jedhee jechuudha. Baay'ee tokko miirrii wayiitte dhagahama jechuudha. Akka keerratti walaloo fa'i dubbisuu barbaada garuu hin danda'u waan ta'eedhaaf kun kennaadhuma waan ta'eef itti jajjabaadhu addaan kuttee jirta xiqqoo miidiyaa irraa fakkaatee jirta dhugaa dubbachuuf yoo ta'e seeneeti. Namni keenya yeroo si baree jedhe waanuma si bare sana akkas jajjabaachuu baree xiqqoo itti dhiiftee baddee jirti. Inuma yaadatamta malee akka hin dagatamne namootni hedduun akka dursi beekanutti si argaan jiranu hojiilee dandeettii qabdu kana dandeettii guddaadha irratti hojjetu siin jechuun barbaada seeneet keenya. Dhugaadhaanis gidduudhaan xiqqoo ishii mana barnootaan jijjiiree miidiyaa irratti jijjiiree mana barnootaa waggicha gidduutti jijjiiree kanatti xiqqoo ishii biiziin ta'ee asaayimentoota garagaraas xumuruun qaba ture. Isessattuu biizii na godhee tiiktookii kanarrattis baay'uma dhufuu hin dandeenye. Amma garuu gannadha boqonnaas nan qaba garuu gidduudhaan qo'achaati gidduudhaan immoo tiiktookii kiyyaas hojjechaati uummata biraas baduun barbaadu egaa kana booda immoo hin badu. Nan hojjedha kontiinii. Hin badin. Nama keenya kanatu keessattuu namni miidiyaa jechuudha yeroo tokko si baree jennaan irraa fagaachuu hin qabdu beekte. Maal jettee Fajiri? Ijoolleen mana kun taaptaa gochuu dhiisan nyaasaa qofa dhaggeeffatu. Ijoollee koomantii jalatti laalaa koomantii jalatti bachaadhuma jechuudha quba keessaniin taaptaa godhaa. Maaliif quba keessaniin taaptaa godhee dhaggeeffataa jirtu miti? Taaptaap godhaa sirrii. Quba keessaniin tuttuqaa. Fuula fuula taaptaa godhaa keessattuu jechuudha fuula Fajirii kana jechuudha fuula Fajirii kana jechuudha. Kaballaa taaptaa gochuun akkuma nama kabaluuti jechuudha. Harkumaan. Naafaan fatanii wallaahi narraan fatanii seenaa jaallatu daraayyuu. Seenaa dhugaa seeneetiin jechuudha. Seenaa guddaa nu biraa qabdi. Golden taayimii sana jechuudha. Golden taayimii yeroo jedhamu jira qabsoon Oromoo kana keessattuu bara 2018 kana. Yeroo sana jechuudha yeroo sana wanti waa hedduudha yeroo sana seenaa dalagamaa ture. Ati warra yeroo sana keessaa akka leejendii dhamma artiistoonni durii barkan hin dagatamne jira sammuu namaa keessaa kan hin baane sirboonni isaanii jechuudha. Warra akkasii keessa carraa qabeetti dhabaa isa weesseeneeti yeroo sana hawaasa keessatti mul'achuuf keetii fi carraa guddaa qabda. Amma sammuun caalaan akka dhufu abdii gochaa irratti hojjechuun dirqama. Isuma kaleessaa qofa yaadachaa kan deemamu yoo hoolaaf re'ee ta'e qofatu waan nyaattee jette alamfatti namni immoo guyyumarraa jechuudha waan haaraa gochaa deemuu qaba waan ta'eef. Dhalootaafis fakkeenya kaa'uu qabdu of qofaati miti fakkaattota akka keetiitti ijoollee umriin sii gadi jiranuu fi waa wayii barsiisaa jechuudha. Keessattuu konfidensii waan jedhamu jechuudha. Rakkoon namoota baay'ee maaltu jira sitti fakkaate. Osoo dandeettii gurguddaa qaban ofitti amanamummaa kan konfidensii waan jedhan hin qaban. Miidiyaarra yeroo dhaqanii kaameeruun xixiqqoo weerarra dhaabbattee namni akkana laalu waraqaa walaloo dubbisuuf fuudhee dhaqa ilaalle seeneetti lalakkas qabanii lalakkas hollatu lalakkas akka bee waan kirkirii lafaatti gadi akka hollatu. Kaleessa galtee mucaatiin qabsoo meeshaalee vaayibireetii godhu jechuudha sii galee kana jechuun maali konfidensii jechuudha. Ati garuu bakka san qaqqabdee jennaan bakka jirtu of hin beektu.
Dhugaa namatti tola baay'ee. Baay'ee tokko si dinqisiifanna seenet keenya. Thank you. Dhugaa galatooma. Kanatu nama jajjabeesseeyyuu akkan itti fufullee nama godha. Baay'ee nama gammachiisa. Deemin gonkumaa itti jajjabaattee yeroodhaan waan wal qabatu. Miidiyaa TikTokii kanarratti amma yeroo baay'ee waan sila dubbachaa turte obsaa waliin jechuudha. Mana obsaa jalatti baay'isa yeroo waliin dubbatan si dhaggeeffachaa ture koomantii jalatti. Gandummaadhaan, naannummaadhaan, Oromoon gola gootii wantoota akkasii keessa deemtee jechuudha. Ilaalcha taane, jecha taane. Namoota miidiyaarra jiranudha malee baay'isa lafarratti Oromoo waan akkanaa keessaa hin qabu. Jireenya idilee isaa gaggeeffataa qaba, jaalala walii qaba. Rakkoo guddaan miidiyuma irratti. Anama fakkeenyaaf biyya namaan ture. Almost ijaa jaagaan jedhu argam biyya dhufee jedhee. Yeroon biyya namaa ture jechuudha. Wantoonni nan argu miidiyaa irratti haalli namni keenya miidiyaatti fayyadamu keessattuu gama TikTokii kanaanii xiqqoo gaarii hin turre hangi tokko jechuudha sii galee. Yeroo kana jedhu namoota xiqqoo barnoota qaban miti rakkoo kan lack of educationii wanti jedhamu kun isin biratti beekama rakkoo guddaa qaba. Obboleewwan keenya baay'ee jechuudha. Ana dabalatee biyya namaa kana kan dedeemu barnoonni kunis effektii nurratti uumtee jirti. Kutumatti muraasa wayii barannee biyyaa baanaa biyya danne sana keessatti maallaqa dalaguu malee beekumsa dalaguun baay'ee rakkoodha baay'ee keessattuu biyyoota Eeshiyaa Arabaa kana keessatti beekumsa dalaguun baay'ee ulfaatti. Maallaqa garuu dalagatan argatta. Carraa barnootaan argattu. Barnoonni immoo ilma namaatiif akkuma jechuudha biqilaa bishaan aduun barbaachisu sammuu ilma namaatiif barnoonni barbaachisaadha. Barnoota qofa miti namoonni baratanii sammuu akka waan hin baranneeti jechuudha beektee yuunivarsiitii kan deemanus jiru. Isaan akkasii suni kennaadha. Uumaatu kenneef waan ta'eef kennaa isaanii sanan kabajaaf waaqayyo waliin bulchu jetta. Hammeenyaa wajjinaa bulu jedhee namni nama eebbisaa. Jaarsa dabaadha kun hin ta'u. Kanaaf jechuudha. Hanga danda'amee Oromoon kun akka inni tokkummaa jabeeffatu, akka inni jaalala jabeessu, akka inni beektee wal gargaaruu, waliin dhaabbachuu, waliin miidhaguu. Akkuma sana ammoo yeroo gadde waliin gaddaa, yeroo gammade waliin gammaduu akka qabdu irratti walalootiidhuma sagalee jajjabduu qabdu kanaan gaffiddee yeroo tokko shaashaa gochuu qaba jechuu barbaade. Kuma keessanii taaftaa gochaa jirtan. Akkuma sana qoy. Ulee koo kaafadhu obsa. Erga seenee dura sirbii sanaa kana taphatee sirba tokko natti isaanii ga'e. Maaliif godhan? Seenet yoo raafuu barbaadan tarii rakkoon qabu lakki. Boru guyyaan maali? Guyyaa qayyabannaa akka hin taane mana barnootaa. Fajirii! Namni biraan isin bira jira taanaan bilbila ofirraa butaa inni opereetii isiniif godhu murtaa'ee raasii shubbisa jechaa ture namoonni baay'ee. Isin biraa sanumaa shubbisa jedhu namoonni baay'ee. Dandeessu waan ta'eef immoo aadaatti guddatta waan. Shubbisa yeroo biraa sirriitti mijeeffannee walitti deebina. Garuu maybe amma Muhammad waan jedhe irratti waa'ee dhuma tokkummaa kana jechuudha. Sarrattis walaloon tokko waan jirtuuf maybe gidduudhaan yoo buusne gaarii ta'a. Ishee irraa ishee sinii fayya. Yoo barbaachisaa ta'e namoota taap gochaa jiru koppiliin gochaa jiru waan nuti argitan. Taap godhaa malee. Koppiliin godhaa taap godhaa please. Sentenya kebedarrasaችሁ namootni gaaffii isin gaafachaa jirtu daree gola meeqa barachaa jirtu koomantii jalatti yoo fedhii keessan ta'ee jedhee ibsuu dandeessu. Ani sila dhagaheera isaanii jechuu barbaadeen. Ani 11tti darbee isheen immoo yuunivarsiitii sekondarii xumurutti jirti. Waaw. Ati kana ijoollee dhageessan kunoo. Nuti gaafa umriin keenya umrii seeree ta'u hoolaaf re'ee dhuga fiigaa turre miskiina. Amma kutaa kudha tokko irraa kutaa ja'an baradha. Kutaa torban baradha. Yoo baay'ee umurii ishee kanatti. Isheen amma kutaa kudha tokko barattee umurii ishee kanatti yoo baay'ee kutaa torban baradha. Baay'ee deemteetti dhuguma. Akkasii. Taap godhaa malee maalidha? Otoo nuti dubbannu giiftiin hin qayyabatti walaloo isheetu nu dubbise. Dabaree waliif kennuudhaaf akka ta'u. Okay. Bisa garuu akka seenee ta'a jettanii kan eegne immoo. Xiqqoo gassi jalaa bu'a. Injaalaa jedhamneera. Taap godhaa garuu sin. Okay, walaloo inni kuni tokkummaa irratti kan hundaa'edha. Koottaa jedha. Caba walii suphinaa, wal eelchuu haala gannu,
jibba sanyummaaf aaloo walitti oofuu haa dhiisnu. Jaalalaan haa tokkoomnu, salphina of haa baasnu. Walajjeesuun nun falu, badiin eenyuufuu hin tolu. Walii yaaduun hafee, wal dhibuun nu miidhe. Dambaliin jibbiinsaa warra harkaa nu godhe. Wal nu ficcisiisee, sanyiin nu qoqqoode. Kutaaf gandaan cinnee, seenaatu nu bade. Ilmaan abbaa tokko kutaadhaan wal jibbe. Otoo hangafti boo'u, quxusuutu sirbee. Amantaa fi kutaan yaadaan gargar cabee. Duudhaa sirna gadaan sabni araara dhabee. Aaloodhaaf hiriiree jibbaaf raayyaa taanee. Shira diinaa baannee ofiin wal gorraane. Boo'ichi haadholii miidhaan daa'immanii. Mankaraarsi rammii lammiin miidhamanii. Maaluma firiinsaa hiphoonsaa maalinni. Numaan numa ciruun wal cirree waliin dhumuun ofiin wal mancaasuun kaayyoo diinaaf ooluun eenyu haa gammaduu fi Oromoon wal fixuun eenyu haa gammaduu fi Oromoon wal fixuun lammii koo maraan martoo haa baanu jigiin waliin qoonnu seenaa waloo malee baaqeen nu madaalu abadan Oromoo kottaa tokko haa taanu jedha. Bari tokkummaadhaa fi waan tokkummaa waan jaalalaatii jechuudha hojiin hojjetamaa ture jedhee nuti komanna seenee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe jechuudha. Kaleessa hojjetni galatoomfachaa jirra malee jechuudha. Waa baay'ee jechuudha akka haadha jechuudha daa'ima harma osoo hoosiftu irraa kutte beekta miti hin boochi daa'imni. Kanaaf namoonni jechuudha walaloo keessan baranii jiran hin boo'aa jiru waan ta'eef hojii kee kanatti deebi. Yoo barnoonni biizii siin gooneen alatti yeroo qabdutti fayyadamiiti yeroo tokko yookaan karaa yuutuubii yookaan karaa feesbuuka yookaan immoo karaa tiiktookii dhuftee waan akkanaa kan yeroo tokko dhuftee xiqqoon nu sooruu qabda. Nutti tola waan ta'eef namoota hedduu gammadaa jiru nama koomantii jalatti waaw baay'ee gaariidha hedduuf galatoomi seenu akkana jedhaa jiru jechuudha giiftii jechaa jiru sii galee. Kanaafuu jechuudha nusitti ammasitti arraa jira dhiifama nu gaafachuu qabdi yoo akka seeraatti ta'ee jedhe jechuudha dhiifama Oromoo. Walaloodhaan hin walaloodhaan dhiifama gaafachaa. Har'a miti faayida. Walaloodhaan dhiifama gaafachuu barraa barbaachisa. Walaloon akkasumatti salphataa obsaa. Obsaan bar waa'ee walaloon beeku. Kanaaf akkas jedha bar firii biiruma barreessu. Gurbaa tokko mala na balleesse bar. Waan dubbatuun isaa yoo barbaade akka maamiruutti dubbataa yoo barbaade immoo akka walalootti dubbata. Namooti asii koomantii irraa wala na balleessisa. Walaloon akkasii sun dhugaa dubbachuuf dhiifama naa godhi malee jechootun bichi mana rukuteedhaaf ana nan gammachiisu dhugaa dubbachuuf. Walaloo jechuun walaloo itti yaadamee barreessitee kaatee bardeebitee dubbiftee yeroo jettu koonseptii adda barsuu barbaadu waliin fudhatu yoo ta'e irra deebitee ripilees goota teekistii barreessite san jechuudha sii galee akkasitti yoo ta'edha waan itti yaadamee hojjetametu itti yaaddee akka sammuu kee keessa seenuu gochiisa. Inni kuni unfortunately waan afaan irra si dhufe wayiiti malee hedduu sammuu kee biisii gootee waan si dhufe miti sii galee. Kanaafuu walaloon isiitti cinqamanii dubbisantu naaf taatee jechuu barbaadeetti. Wayin argina gaaf tokko matarree barbaadde kennitaa fi chaalenjii gootaanii ogguun difeensi godhu immoo argina waan fedhan iyyuu ta'u. Abbaasaa barbeetta maqaallee si dheeraa inaatti jiru. Isa amma itti dubbatte kanaaf immoo akka itti haaloo si wasitti himuu hin danda'u. Fajrii bahu barbaadetti fakkaatu. Fajriin isiin dhaloota miidiyaa kanaati beektee dhaloota miidiyaa kanaati yeroo baay'ee jechuudha isiin bakka girrigirrii bakka woca bakka iyya bakka tapha waan akkasii qabu malee waa dhaggeeffachuu kanan jaallattu yeroo xiqqoo waa dhaggeeffatte sammuu kana waan sii gadee dhaloota ambaa kanarra guddeessa jechuudha sii gadee waa dhaggeeffachuu hin jaallatu waa barachuu hin jaallatu xiqqoo yeroo waa dhaggeeffate jedhe mataa kun oovar hedee fincin qabanii ro'aa jechuudha sii gadee bakka wocaa bakka girrigirrii osoo geessite garuu waan akkasii sana sirreessuudhaaf ammas nu barbaachisu goota jiru. Kanaaf akkasitti nuuf hubadhaa. Seenuu keenya dhugaa hedduu isiniin boonnaa jajjabaadhaa karaa barbaachisaa ta'een jechuudha. Yaadaan isinii wajjiniin jirra. Akkuma sana jechuudha akka hordoftoota keessaniitti jechuudha. Koomantiidhaan, sheerii gochuudhaan, viidiyoo keessan namoota biraan ga'uudhaan isin faana jirra. Isin ammoo jechuudha walaloo jajjabduu ergaa qabdu
yeroo eeggatanii konseptii yeroo wajjin wal fudhatu. Yeroo wantoonni adda addaa uumamuu danda'a. Wantoota akkasii irratti ajandaa torbee uumame kamurratti yaada bilchaataadhaan waan furmaata ta'u wayii. Hojii furmaataati kan isin hojjechuu qabdan jechuudha. Hojii furmaataa irratti sagalee qabdu, walaloo qabduun barattuudha. Waan namoota kamiyyuu walitti isin buufne, waan gartuu kamiyyuu mufachiifne, waan hawaasa kana tokko godhu, waan hawaasa kana onnee toru, waan hawaasa kana jaalala sooru, waan akkasii irratti nuuf jajjabaadhu siin jenna. Si arguu kiyyaan obboleettii kee giiftii arguu kiyyaan hedduu gammadeera. Obsaan isaa galatoomusatu akkan laayivii dhufee seenee asiin waliin dubbannu koomantii jalatti yeroo barreessu atis deemii laayivii seenaan jechaa ture. Obsaatillee hedduu ulfaadhu galatoomii dhugaa seenee keenya jajjabaadhu si waliin jirra. Ammas hojii kee kaleessa hawaasni ittiin si beeksisan daran hojjechuu malee duuba deebi'uu hin qabdu. Dhugaadha barnoonni amma keessa jirtu keessattuu preparaatorii yeroo seente jettu social moo natural? Olla fuudha beeku jedhe baaliyaa kenna. Sani kanaafuu jechuun hojiin kaalkuleeshinii kun baay'ee tokko kan biisiisi godha jechuudha. Warra kan fiiziksii keemistirii kun maasiif kun xiqqoo biisiisi godhu. Jara akkasiitti jajjabaadhu. Jidduudhaan yeroo boqonnaa qabdutti hiisuu dubbisa siin jenna. Obsaatis galatoomii yeroo biraa bal'inaa walitti deebinee dubbanna taphannaa. Anasumaan isin gaggeessuu barbaadachuu barbaade. Asillee baay'ee galatoomii gorsa baay'ee gaariilee nuuf laattee jirta dhugaa. Mootiveetillee nargootee jirta. Thank you dhugaa galatoomii guddaa. Ulfaadhu seenee keenya ulfaadhu. Obsaan baay'ee hiriyaa kootu. Obsaan hiriyaa kootu rakkoo qabu kan obsaa kanuma keessa jechuu barbaadeeti. Obsaa maal jettee yaada dabalataa qabdaa? Jetteere lakki nama wajjin walitti nannaqini mana akka hoolisuu fi akkasumas immoo yaada isaallee baay'ee waan tajaajiluu fi ifa waan dubbatuufiin isa affeeree akkan dhufee bifa gaaffiillee yoo qabaate innillee yaaduma baay'isee yoo ta'anii gaaffiiwwan illee qabaate akka inni dubbatu affeeree immoo waan ta'e irraa fudhatte. Dhugaa baay'ee tokko irratti ture obsa teenkii galatoomi dhugaa. Hayyee obsaa keenya. Nagaan nu buli. Hayyee halkan gaarii isiniif haa ta'u. Eshi sagaleedhaan waan nu jedha. Dhumarratti immoo wanti hafuu qabu jettanii yaaddanii jiraatti nu kenna. Anillee erga laayivii seenee tureera. Baay'ee tureetiin seenee. Saniif ibsaadha wanti jira. Isin immoo waan jettanii yoo qabaattan. Egaa gorsa dargaggootaa fi barattootaaf illee kennineerra. Amma I wanna thank you. Baay'ee si galateeffachuun barbaada dhugaa. Tokkoffaan uummata waliin sirriitti walitti na fiddeersa. Kan biraa immoo egaa atis gorsa baay'ee guddaa nuuf laattee jirta. Waan baay'ee akka barannu nu deeggartee jirta. Muhammad illee galchuudhaan egaa waan gaarii ta'e akka dhageenyu galgala kana waan gaarii akka dhageenyu nu taasiftee jirta dhugaa. Guddaa galatoomii ulfaadhu jenna. Egaa akka namatti itti fufii atillee anis hin baduu kana booda mootiveetillee nagootanii jirtu dhugaa. Ammuma eegan yeroo dheeraadhaaf badee ture amma yeroo deebi'u isin akkanatti na simachuun keessanillee ani kana booda akkan addaan hin kunnellee saatii xinnoon qabuttillee akkan deebi'u jechuudha. Akkan gara tiiktookii kanatti gara uummataatti akkan deebi'u mootiveet nagootee jirtaa dhugaa ulfaadhu galatoomiin jedha. Itti fufii akkasumattillee kana boodas ani immoo egaa uummataaf kan hin jechuu barbaadu kanatti ansee sanbata guddaa galgala nan deebi'ee nan galaa walaloo garaagaraa qabadhee yeroo sanatti sinafiinaan jedhaa kanuman jechuu barbaada. Thank you. Nagaan nu bulaa. Galatoomii namoonni baay'een tiiktookii ni sodaatu. Sa'aatillee nama jalaa nyaata yaaddoo jedhu qabu. Yeroo hundummoo sagantaadhaan itti fayyadamnaan wal utuba malee waliin miidhu waliin dhoru. Sababii kanaatiif iyyuu akka danda'ametti akkuma isinitti himneetii miti. Namni isiniin jedheetii miti bilchina sadarkaa amma jirtan kanarra kan keessanii waaqni isin irratti irraanfatu isinillee of hin dagatinaa jechuun barbaada. Dabalata immoo dirqama waan ajandaan warri hawaasaa dhaga'uu barbaadu ajandaa yerootti wajjin wal qabatee waan jiru qofarratti xiyyeeffachuu hin taane fakkeenyaaf daa'immaniif malleen kanatu fayyadamtan. Tiriikiiwwan tokko yoo jiraatan formulaan tokko yoo jiraate nama hundaaf walqixa galuu dhiisuu danda'a. Nama hunda walqixa fayyaduu dhiisuu danda'a. Kan daa'immaniif ta'u akka daa'immaniitiif kan dargaggeessaaf ta'u kan guutummaa dhala namaatiif ta'u waan dubbistanirraa waan hubattanirraa yookiin immoo waan argitanii taasiftanirraa utuu viidiyoo gabaabaa
ulfaatu nuuf qoodaniiti baay'ee gaarii ta'ee yaada. Amma yeroo wantoota ajandaa yerootti wajjin wal qabatee wanta akka gorsaa fi hubannoo fa'iin qaqqabsiisaa yeroo polisii yamaameen jedhu lakki ijoolleen barattoota daa'immanii waan ta'aniif iyyuu nu wajjiniin ajandaa duukaa fiiguudhaaf asii luqqa'uu nu wajjiniin luqqa'uudhaa hin qabanii barnoota isaanii irratti xiyyeeffachuu qabu yaada jedhu kaasanii dhugaa dheeyyeeni ajandaan warra duukaa fiiguuf wanta inni fayyadaa jiru badaasaa argaatti hin jirru. Isin garuu utuu akka haroon hin guunetti akka immoo maal hin taanetti. Akka haroon hin guunnetti. Akkaraachin doone. Akkasitti gootanii gidduu jechuudha. Dirbaba isaa gootanii baraas gootanii akka dhuftan abdiin qaba. Yoo barbaachisaa ta'e immoo faazarii fayyadiniinis waliin illee hubannee nama miidiyaatiin maaltu godhamudha qaba. Waan akka hojiiwwan tokko kan nuti ni jira waan ta'eef hin mari'annee walitti deebinaa kanatu maal fa'a. Thank you. Walitti deebinaa nagaan bula. Beektanii akkatti baatan. Hin beekna. Ishii gubbaadha? Ishee gubbaatti immoo bakka bakkuma kan jirtu san hoostii kan jirtu sana tuttaniiti. Bahuu nan danda'a barsiisee bahuu nan danda'a. Hoostis kan jettu sana tuttee infiniiksi. Infiniiksi kan jettu jirti. Argi. Kanaaf baraan jira. Derba. Lakkin jeeqamanii bilchaatoodha akkatti har'a gorsineeti komantii keenyaanii miti kan isaan sadarkaa amma jira kanarratti gahanii sirriidha gorsuu hin barbaachisu yookiin itti immoo hin barbaachisu jechuutu hin taane baay'ee jajjaboodha. Wanuma kee qofa barsiisi. Akka nama biraas yoo ta'e micciiraman hin micciiru malee bilchaatoo waan ta'aniif jechuudha. Ani baay'een itti boona isaan qofa immoo miti. Daa'imman akka isaanii ammallee dargaggeeyyii ta'aa jiru daa'imman akka isaanii mana kan miidiyaatti hin baane kan ibsaa guboo keessaa ta'an yookiin immoo ibsaa gaanii keessaa ta'an hedduutu jiru waan ta'eef iyyuu isaan daa'imman kana ilaalanii gara fuulduraatti akka dhufaniif jajjabeessu akaadaamiiwwan akka odaa manneen barnoota bultii akka odaa kana heddummeessu qulqullina barnootaa fooyyessuu dhaloota irratti investi gochuudhaaf murteessu nama gaafata. Yoo qabaa sirriin qabame akka abbaa fi haati seeneetii fi giiftii qabanitti yoo dhala keenya qabanne daa'imman nu caalan daa'imman nu caalmaa fagaatanii deeman nu caalmaa bishaatan godhachuu akka dandeenyu oomishachuu akka dandeenyu fakkeenya gaariidha saampilii gaariidha sana hordofuun baay'ee gaariidha immoo abbaadhaaf haadhaaf yookiin maatiidhaa fi ijoolleen kun bu'aa isaanii yoo tahanii akkuma maatiin isaanii ijoollee isaanii irratti invest godhanii firii kana argatanii nulleen sammuu keenya irratti nulleen yaada keenya irratti nulleen jireenya keenya irratti nulleen hawaasa keenya irratti yoo dhiibbaa gaggaarii ta'e uumne faallaa jireenya tarii amma jireenya gadadoo amma jiru kanatti daran faallaa kan ta'e argachuu ni dandeenya yaada sammuu keenya irratti yoo naannoo keenya irratti yoo ofii keenya irratti yoo hiriyoottaniif maatii keenya irratti dhiibbaa gaggaarii uumnee jechuun barbaada. Wanti jettanii yoo jiraate koomantiidhaan na dhaqqabsiisa jedhaka namni seenuu barbaadu yoo jiraate nama lama gashee mootarii baasuun natti ulfaataa booddee.